Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessaan nageenyi keenya bakkaa fi oddoo jirtanitti sinaa qaqqabu jecha gaa'u guyyaan har'aa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskraayibii gootanii mallattoo ishii bilbilaa tuquudhaan olii gochuun dagatina. Guyyaa guyyaan viidiyoon keenya simbira ga'u yoo barbaadan olii gootanii maatii keenya akka taatan abdii guddaa qaba. Kanaaf egaa kanaan dura egaa chaanaaliin kun shanan gadaa tuubii ture amma immoo wabii miidiyaa ijjeerree jirra. Kanaaf hundi keenya akka sinirratti wanta haaraa kan taane sinin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa gaa gama namumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Viidiyoon keenya gaa guyyaa har'aa hundi keessan waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni baay'een maaliif na hordofuu diduu? Namoonni baay'een maaliif na wajjin deemuu diduu? Namoonni kaan maaliif anaan na tuffatu? Namoonni baay'een maaliif iddoon ani nan ga'a jedhe kaayyoon koo guddaadha maaliif fudhachuu diduu? Sababii isaa guyyaa har'aa waliin ilaalla. Namoonni baay'een waan ibsi hordofuu dhiisaniif gaafati kaayyoo guddaa qabaattu namoonni baay'een sin hordofan. Gaafati jijjiirama gaarii fiduuf deemtu namoonni baay'een sin hordofan. Sababiin isaa namoonni kaan namoonni gariin karaa laaftuu guddachuu barbaadu. Namoonni kaan aarsaa kaffaluun barbaadan. Kanaaf isaan maal sodaatu? Aarsaa kaffaluu waan tan barbaanneef jijjiiramni aarsaa nama kaffalcheessa. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni kan si baqataniif. Yeroo baay'ee namoonni maaliif gara jijjiiramaatti hin deemne? Jijjiiramni aarsaa guddaa barbaada. Namoonni baay'een immoo isa kaffaluun sodaatu. Kanaaf namoonni baay'een kan gaafati gara jijjiiramaatti deemtu tokkoffaa yeroo hin qabdu. Yeroon ati irratti dabarsitu hojii kee qofa. Namoonni kaan si wajjin haasa'uu barbaadu. Namoonni baay'een yeroo kee si wajjin gubuu barbaadu. Gaafa san gaafati gara kaayyoo keetti deemtu. Gaafa gara jijjiiramaatti deemtu tokkoffaa yeroo hin qabdu. Yeroo isaa wajjin haasoftu hin qabdu. Kanaan dura yoo isaa wajjin haasofte yeroo ammaa kana immoo hojii keetiin yeroo hundaa karooraan wanta deemtuuf inni lammataan immoo kaayyoon kee guddaa gaafa ta'ee itti haasoftu isaan sitti kolfu jechaadha. Sababiin isaas kanaan dura waan akkasii wanta dhageenyeef. Kanaaf gaafati hojii keetiif halkanii guyyaa taatu. Gaafati kaayyoo keetiif yeroo hundaa tattaafattu. Kanaaf namoonni isaan maal barbaadu? Haasaa barbaadu. Si wajjin kolfuu barbaadu. Si wajjin taphachuu barbaadu. Si wajjin nyaachuu barbaadu. Yeroo hundaa wanta irratti yeroo isaanii gubuu barbaadu. Kanaaf ati immoo gaaf sana maal taata? Hojii keetiin biizii taata. Yeroo hundaa ati kaayyoo keetiif biizii taata. Kanaaf namoonni baay'een kan si hordofuu dhiisaniif. Keessaa namoonni akka kee kaayyoo qaban si hordofuu danda'u. Guyyaa tokkotti namoonni hedduun si hordofuu dhiisuu danda'u. Sababiin isaa isaan waaniif hin galleefidha. Kanaaf gaafa galleef immoo si hordofuu danda'u. Namoonni maaliif jettee of duuba garagaltee ilaaluu osoo hin ta'in deemicha keetti fufuutu sirra jiraata. Har'a namoonni waan baay'ee sitti haasa'uu danda'u. Har'a namoonni waan baay'ee siin jechuu danda'u. Gaafa ati hojii keetiin biizii taate. Inni halkanii guyyaa hojjeta. Jijjiirama gaariin fidu siin jechuu danda'u. Garuu har'a miti jijjiiramni gaafa isaan siin akkas siin jedhan hojii kee dhiistee addaan kuttee gara isaanitti deemuu dhiistee isaan waan barbaadan jechuu danda'u. Ejjennoon kee garuu gara fuulduraa ta'uu qaba. Yoo kana goote bakka barbaadde sana ga'uu ni dandeessa. Garuu waan isaan jedhan namoonni na hordofuu dhiisan, namoonni na duuba deemuu dhiisan, namoonni anaan maqaa koo waamuu dhiisan jettee kaayyoo kee addaan kusoo otoo hin ta'in amma galmaan geessutti ejjennoo kee jabeessutu sirra jiraata. Hojii kee itti fufinsaan gaafa hojjettu akkuma dura siin jedhe namoonni baay'een sin jaalatan. Yeroo hundaa silkii kanaan dura yoo haasa'uu dandeesse gaafa kaayyoo keetiif deemtu silkii kaasuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf gaaf sana si abaaruu danda'u. Maaliif inni fakkeenyaaf namoonni baay'een dhibba malee dhibba hin jiraannu, dhibba lakkoofna malee dhibba hin jiraannu jedhanii warroonni abdii kutatan jiru. Kanaaf waggaa dhibba jiraatta dhibba lakkoofta siin jechuu danda'u. Yeroo sana
namoonni baay'een namoonni kaayyoo isaanii jijjiiran namoonni namootaaf fakkeenya ta'an osoo akkana ta'anii namoonni baay'een hin guddatan ture. Kun ilaalcha duubattaafummaati. Gaafa akkan siin jedhan kaayyoo keetiif gara fuulduraatti tattaafachuu dandeessa. Kaayyoo keetiif gara fuulduraatti tarkaanfachiisu sirra jiraata. Inni homaan beeku siin jechuu danda'u. Gowwaadha siin jechuu danda'u. Kaayyoon kee yookaan kaayyoon ofii gowwaa nama gochuu danda'a. Sababiin isaa wanta yeroo hin qabaanneef, wanta ati yeroo baay'ee biizii taatuuf, yeroo hundaa akka isaanitti wanta hin argamneef akkana siin jechuu danda'u. Yeroo sana keessatti egaa kan filatee deemuu fi kaayyoo keetiif kan galmaan ga'u namoota akkana siin jedhan osoo hin ta'in sii mataa kee qofa. Kanaaf yeroo hundaa namoonni baay'een akkas nuun jedhu. Kanaaf namoota kanaaf eenyuun irree namni kaayyoo isaa yookaan immoo kaayyoo isaanii galmaan ga'u. Namoonni akkana godhan gaafati daandii kee irra deemtu gaafa jijjiirama irra geesse maal godhu sagalee sii ta'u jechaadha. Har'a si hordofuu dhiisanii gaafati wanta wayii bira geesse isaanis maal godhu si bira ga'uudhaaf si waliin tattaafachuudhaaf dhufu. Kanaaf ammasitti maal gootaree obsaan hojii keetti fufuutu irra jiraata. Har'a isaan waan barbaadan warroonni siin jedhan kun boru si bira dhufu jechaadha. Kanaaf obsaan hojii keetti fufuutu sirra jiraata. Kana yoo goote bakka barbaaddarree ga'uun ni danda'ama. Kanaaf yoo ati isaan dhaga'uu baatte maaliif na hordofuu dhiisanii, maaliif maqaa na dha'uu dhiisanii, maaliif harka walitti na harkuchuu dhiisanii jettee kaayyoo kee duubatti hin deebisiin. Namoonni baay'een gaafati yeroo hundaa biizii taatu, hojii keetiin gaafa biizii taatu si jaalachuu dhiisuu danda'u. Yeroo isaaniin kennitu waanta ta'eef, isaan wajjin hin kolfitu waan ta'eef. Namoonni hiriyoonni keenyas ta'ee maatiin keenyas maaliif warroota tokko keessaa yoo isaan wajjin hin kolfu, yoo isaanitti dhiyoo jiraanne, yoo isaan irraa fagoo jiraanne maal godhu yeroo hundaa nu daawwalanni nu rakkisu. Kanaaf immoo ati bakka kan kennitu dursa hojii keetiif ta'utu sirra jiraata. Gaaf sanadha. Maaliif maatiin kee ati yoo waa harkaa qabaatte namoonni kamiyyuu kan si jaalachuu danda'anii fi namoonni baay'een maqaa kee dha'uu kan danda'an. Gaafati waa qabachuu jammarte yookaan immoo eegalte namoonni baay'een warroonni kanaan dura inni gowwaadha, inni homaan beeku, dubbachuu hin danda'u, inni yeroo hundaa hojii isaatiif yookaan immoo zim jedhee hojiidhuma irratti du'a. Waggaa meeqa jiraata siin jedhan gaaf sana maal godhu sitti dhiyaatu. Warroonni fira kee hin taanerree mucaan kun bir fira keenya, mucaan kun ilma obboleessaa keenya jedhanii maal godhu si bira hiriiruu jechaadha. Kanaaf namoonni maallaan jedhu jechuu dhiiste, namoonni na duuba iraaruu dhiisanii, namoonni harka walitti na rukuchuu dhiisanii, namoonni yeroo hundaa immoo na galateeffachuu dhiisanii jettee kaayyoo keetiif duubatti hin deebi'in. Gaariis hojjettu, yaraas hojjettu, namni waan siin jedhu hin dhabu. Dhala namaa ta'ee isaan waan baay'ee siin jedha. Yoo gaarii hojjette yeroo hundaa maal siin jedhu wanta gaarii hojjedhu guyyaa guyyaadhaan ati daqiiqaa tokko keessatti waa hojjennaan isa waggaa tokko muluu wanta gaarii hojjette inni si alaa jigsa. Waggaa amma kana wanta gaarii hojjette har'a garuu wanta xiqqoo wayii balleesse kana sirreessina namni siin jedhullee hin jiru. Kanaaf dhala namaa irratti ilaaliin kaayyoo kee ilaalutu sirra jiraata. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinii qaqqabu jecha hundi keessan immoo mallattoo bilbilaa ishee fakkaattu tuqxanii sheerii gootanii yoo wanti kun sin barsiisa ta'e hiriyoota keessanii qooduu hin dagatiinaa. Kanaaf guyyaa guyyaan viidiyoon keenya yoo hojjennu sin bira ga'uu danda'a jechuudha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni keenya hundi keessan warroonni maamila keenya taatan immoo galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdu siniin jechuu barbaada. Galanni keessan galaanaa. Warroonni kaanis immoo maatii keenya taatanii yeroo hundaa wabii miidiyaan kan hundaati. Akkuma wabii ta'e kan hunda keenyaati jechuudha. Kan nama tokkoo miti jechuudha. Hundi keessan ilaalcha keessan jijjiirrachuu barbaadan namni tokko akkamitti bakka barbaade ga'uu akka danda'u irraa waliin ni qooddannaa. Jaalalli kabajni tokkummaan siniif haa baay'atu. Horaa bulaa deebanaa.